Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Today, it is the last class for direct speech and reported speech. My dear sisters and brothers, how you doing guys? How are you man? How's the life? Are you okay? I hope so. Are you fine? I hope so. As I said just in advance, today we have mixed exercise on direct speech and report speech. Please try to stay with me until the end of my video. And please don't forget to subscribe, like, share my YouTube channels to your best friends. Kabiyamtoota daawwattoota chaanalii Aku English with Oromic. Akkam nagaa jirtu? Fayyuma keessanii bagi jiraattan. Guyyaadhaa yeroo dheeraa booda paartii torba booda paartii saddeettaffaarratti jechuudha yookaan immoo kutaa saddeettaffaarratti direct speech fi report speech xumuruu deemna. Kuni kutaa isa dhumaa especially exercise irratti jechuudha. Kanaaf toppiin kun toppikii dhumaa ta'uu isaa wajjin hanga dandeettan exercise asin dura dalage irra deebi'ee tokko tokkoo fi haaraa isaa dabalee ni dalaga. Hanga xumuratti na wajjin turaa. Kallattimaan gara barumsa keenyatti haa dabarru. Okay. Akkuma dursin jedhe kun paartii isa dhumaa tokko immoo paartii saddeettaffaadha. Paartii saddeettaffaa jechuudha. It's about exercise irra dalagaa jechuudha. Okay. Exercising keenya kaadhaa mee wal keessa jira yookaan immoo mixed ta'ee jira. Mee haa jijjiiru yookaan immoo muraasa walumaan haa dalinu. Actually deebisee jira. Innis dalagee jira. Na argaartan jechuudha. Okay. Now here is mixed exercise on direct speech and report speech. Then try to turn the following question into indirect speech or report speech. Okay, gaafiiwwan sii kenname kanneen kan gurraacha kanneen gara bullet yeroo deebisaa direct irraa gara report jechuudha. For instance, tokkoffaa maal jedha? He said inni ni jedhe I have finished the work. First yeroo direct speech gara report jiru seera afur yookaan immoo shan barana jira. Tokkoffaa it will change, then adverbs of place and time, and change of personal pronouns and personal of adjective kuni ni jijjiirama jechuudha. Kanaaf he said I have finished the work. Tokkoffaa direct speech gara indirect yookaan immoo report jijjiiruudhaaf dursa isin beeku qabdan maadha tense kee addaan baafachuu qabdu sin jira. Sitti mee jira wal jechuudha. Kanaaf I have finished the work kun tense kamiin tense present perfect jechuudha. Kanaafuu present perfect gara jirama gara past perfect jirama jechuudha. So formula kee fiditi kaayi qofa jechuudha. Okay, kanaafuu he said that and he said that yeroo hundayyuu sabeetiin keessa marajji ayin gara jirama yookaan gara he yookaan immoo gara she jirama jechuudha. So he said that he had kee gara jirama gara had jechuudha. Kanaaf he said that he had finished. Verb finished dursa you verb 3 jechuudha. Verb 3 jechuudha. Finish ra finished verb 3 isaallee finished jechuudha. Kanaaf he said that he had finished the work. Kan maadha kuni direct speech yoo ta'u kun immoo indirect maadha speech jechuudha. Indirect speech. Okay, exercise lammaffaa maal jedha? She said ni jette we are learning English now. Nuti amma Ingiliffa barataa jira jechuudha. Kuni maadha? Kuni direct speech jechuudha. Kuni direct speech. Direct speech kuni yeroo gara report jiramu yookaan immoo gara indirect speech yeroo jiramu. Look guys, we are learning English. Tense coming. First of all, try to identify your tense. Dursa tense ka addaan baafachuu yaala. We are learning English. Kun tense coming present continuous tense. Present continuous tense gara jirama. It is into past continuous tense jirama jechuudha. Past continuous tense jirama jechuudha. Kanaaf ennaan she said that weekend gara jirama. Weekend gara jirama gara day jirama. Yeroo hundayyuu gara day jirama. So she said that they maal fudhata aarimoo weeri. Look guys, here is arin helping verb. Arin gara jirama gara weeri jirama. Then learning akkuma jiru jira jechuudha. Kanaafiyyuu she said that they were learning English when now kene gara jirama gara deni jirama jechuudha. Gara deni jirama jechuudha. Kuni akkaataa adverbs of place ni jiramu baranne jira. Now, then, today, that day,
yesterday, the following day. Kanni barannee jiru jechuudha. Kanaaf kilaasii kutaa tokkoffaa lammaffaa keessatti duuba deebi'aa ilaala. Okay. The last kanuma ammoo kan ittaan ammoo Bona says to Bontu, you are full. Bona says to Bontu. Bonan Bontu ni jedheeni you are full ati gowwaadha jechuudha. Kuni Bona says to Bontu. Tensi kaminni? Tensi simple present tense. Yo yaadattanii jiraattan asirra waasitti jira. Look at now the difference between this question and this question. Mee garaagarummaa gaafii kanaaf garaagarummaa gaafii kanaa ilaala. Kuni maa jedhaa he said jedhee jira. Kun ammoo maa jedhaa jira he says jedhee jira. He says means it is simple present tense. Yo he will say jedheefi he says jedhe. Injijjiramu sin jedhe tensus injijjiramu. Garuu ammoo timing sabeetiin kunniin injijjirama jechuudha. Ammo he said oo jedhamu injijjiramu inni martuu injijjiramu jechuudha. Kanaaf he says kaayidha kuni SC qaba. He said miti. Said oo jedha past tense dha. Said oo jedhamu simple present tense jechuudha. Kanaaf Bona says to Bontu you are full. Sila tense un tense kam tense simple present tense dha. Gara mijjirama gara past tense jirama simple past tense jechuudha. Garuu hadha ammoo injijjiramu. Why? Because sabni samaadha. Wanni nu kenname kun kennamni kennamaadha simple present tense waan ta'eef jechuudha. So Bona says to Bontu, you can get me Jirama Garashita Chuda, because we talk about Bontu, right? So Bona says to Bontu, she is full. You are full, Ra, she is full Jirame. Malifenan, Sabati Kerojin Demachu. Oh, you're under you, she is in the Malay, she are rich in the name. Kanafenan, Bona says to Bontu, she is full. Also, Bakanati Bona said to Bontu, also Jirati, Demic and Malta, she was full touch. Means this tense is changed to what? Simple past tense jiramachu. Garo had a monti jiramachu. Okay, the next question, Kagavitanu, what is your name? She asked me. Sorry. What is your name? She asked me. Kunamaida kunama WH word question. WH word question. Kanaf, what is your name? Na terted a class in England at Branejera. Kuni why report question at Branejera. Kanafi you. She asked me, na yero you. She asked me. Here is she asked me. Na kalmadev natura. She asked me. Formula asaba najura. Akamita kajiram WH question natura. Kanafi she asked me. Yero you. WH question can duro of actually. A report question had yero you. WH question can back counter to you. Duro of actually. Then she asked me what my can esam defe urine can imagine dramachu. Ana gavate on tevichu. Kanafu she asked me what my name was. Wasn't can esam defe. Wasn't can past tense easy to chula. Then we can say she asked me what my name was. Kaido for mala debinsa what is your name? Name yesu gavate report goro sinjere gavate. You can say she asked me what my name was. The next one is he said I was teaching what? English. Eshe nijete I was teaching English and Ingiliffa barsisa turet. Tensi kun tensi kamin tensi past continuous tense. That speech past continuous tense. Past continuous tense garam jirama past perfect continuous tense jira. Kanafu formula samaida ya formula sasan betan jira yada jira. Kanaf ennan I was teaching English past continuous tense gara jiramo past perfect continuous tense yoro jiramo formula sa sabe plus had plus been plus verb aniji taachura. Kanaf he said that nan he said he ayin kene garami jirama he jirama chura. He said that he had been teaching English ne hala kanan this is I mean a report speech hala kanan jira chura. We're gonna see more exercise after this one. Make an aboda exercise hagawai dawalle lale chura hanga tumuratti na wajin tura. Okay, me gafi jaffa lalu gafi jaffa majra. They say to me run. They say to me run. Okay, am himni kun amma hima kamin yokana mo why direct speech kesa kamin. This is command report. Yokana mo report command. Yokana mo imperative echuda. Order echuda. Kana run echu ma echuda. Figure echuda. Nemi toko figure sinjede. Kana yo report golo sinjede hala kamin gota. They say to me run. Isa nanjirani figi nanjirani. Kanafi yero report gono. Hala kami report gono. Reftan yero brannu. Class kene turban debrket yero brannu. Command reporti malin ipsna. Alibnetuma 2 plus infinitive form means 2 plus main verb. Main verb chuma basic okano verb 1 chura. 2 ko farad double chura. Jetta verb harat mal ko double 2 ko double chura.
Yoo ammoo tasa negative ta'e fakkeenyaaf they say to me don't run yoo naan jedhe. Don't run yoo naan jedhe maal qofa daballaa just we simply add the word not plus to plus what main verb jechuudha. That means not to run. Yoo negative si kenna jechuudha. Commandii kee negative yoo ka ta'u taate not to run jechuudha. Yoo ammoo affirmative yoo kana ammoo positive ta'e run, fig, dance and drink and eat. Yoo sin jedhan to drink, to eat, to dance, to qofa daballaa jechuudha. That's called reporting command jedhama jechuudha. So they say to me run. Akkasii mira kanaaf yeroo jiru they say to me or they told me, or you can say they said to me or they told me to run and none. To run actually. They said to me or they told me and none. Okay, mostly we use the word it's okay man. I can say it. Instead of the word just told. Okay, they told me. Okay, let me fix this one. Okay, they told me to run actually. I can figure not human actually. They told me to run actually. Okay, Tanamo, do you like me? It's what? Report question. Do you like me? The girl asks the little boy. Okay, ni gaafate. Do you like me? Kun maida gaafate. Class as indura keti. Yokana mo partial faketi. Yokana mo partial faket mai ne barane. Yokana mo jafa faket mai ne barane. Yo gaafin sidiya to malin devna gara affirmative devna chude. Gaafi kana garam devna gara affirmative de. Yokana mo positive devna chude. Kana fenan the girl asks the little boy if komani nani gaafi ket kafaran maida if yechu if yokana mo whether yechu. Kana you if he you can garam devya he devu danda yechu. Kana you if he liked what hair. Kana mean garam jirama gara head jirama yechu. Gara hairy fi gara him jirama yechu. Kana you why shamara srat wantef hairy ken faram natural. So the girl asked the little boy if he liked hair. The next one is dance with me. It's kind of what? It's kind of order or command actually. Dance with me. Say Maria. Let me talk dance no jin yosin jere. Mas fakata command actually. Imperative actually. You can more request actually. Can I find Maria told me to dance. To dance with her. With whom? With her. With her. Can I feel you as the mark of the ballet? Took off the ballet. Dancing can maida verb. Can I feel you dance at the infinitive of the ballet? Can I find Maria told me to dance with her and natura? Can I mean can I debia? Gara hair debene, harakan jura. Okay, Katanamo, are you kidding me? Are you joking with me? Or are you kidding me? Are you joking me? You can say, he asked me, Natti kaladarta, are you kidding me? Natti bacharta, you can munatic or sarta. Kunmaida. It's a question report chula gafi da chula gafin ku garam debu qaba gara affirmative yokon mo gara tuqa debu qaba chula yero gara indirect yokon mo report chula. So we can say are you kidding me? He asked me. Yero jijiru he asked me gafi wantef if or whether gona he asked me baranne jere chula kanafi he asked me if I you can garam debia gara I debe chula. Mostly most of the time we can convert our you into other subject. That means can I feel you can sabeti hunda to jurunda nene just to he she I mean hair yokana mo we yokana mo zay jurunda nene can I nan aka confusion time can I feel are you kidding me? He asked me if I tensi kamini tensi present continuous tense. Present continuous tense in grammar jirama, past continuous tense jirama, past continuous tense jirama. Kanaf tense black and daga. So he asked me if I was. I can mafrata was. Kanaf you are in can grammar jiram today. Where is jirama? Garo mo sabeti can set I want if was if rata. Where in town? Kanaf you he asked me if I was kidding him. Chula mean can grammar debia him debia jeres. Yero hunda you mean karama debia. Yoka heri yoka mo him. Kanafu sabeti ratundai debia. Kanaf he asked me, is I want if he asked me if I was kidding him and the last one, but not the least one, you can say don't smoke or don't smoke, the teacher told us, or you can say the teacher ordered us, or you can say the teacher wanted us. But it's a new akikachisa. You can more new adjective don't smoke. Sigara hinarsin yod nemi yosunjet.
Maas fakkaata sigaaraa naarsin warning ima akeekachiisa moo sitti muudha mostly akka akeekachiisa fakkaata jechuudha. Don't smoke cigarette. It's hurt you. Yoo jennee is common yookaan immoo imperative jechuudha. Kanaaf ennaan the teacher wanted us is negative, right? Negative dha. Gaafa negative maal sin jedhe naatiif fayyadamnaa jechuudha. Not to ennaan not plus infinitive then main verb is. So the teacher wanted us not to smoke. Barsiisaan nu akeekachiise. Or you can say the teacher wanted, told us data, or you can say the teacher asked us data. You can more the teacher sometimes we can say begged. Karaalee fakkaatu garuu ammoo fakkeenyaaf haati ki yoo si kadhattee beg jechuun dandeenye yoo waan tokko jechuudha. Akkasin godhin is a kind of begging akka kadhaa jechuudha. So the teacher begged us jechuun dandeenye gara kun qabu kaayyoon keenya guddaan as waan ta'eef jechuudha. So the teacher wanted us not to smoke jechuudha. Barsiisaan keenya nu akeekachiise akka sigaaraa hin aarsine jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota chaanaalii akka Ingiliffaa Oromic. Walumaa galatti waa'ee jijjiiraa direct speech irraa gara report speech yookaan immoo indirect speech toppikiin dhumaa part 8ffaan kana fakkaata. Asirratti yookaan immoo barumsa irratti gaaffii yoo qabaattan yoo isin dhibe you can ask me anytime 24/7 I'm free. On comments to gaafachuu dandeettanii daawwatanii gaafachuu dandeettanii hanga beeku yookaan immoo wanta beekurraa chaaptarii baay'ee akka ta'e illee dursa itti jira. Paartii baay'ee illee akka ta'e itti jira. Paartii tokko raaga 8ffaa yoo hubattan yoo qayyabattan yoo dubbistan I'm sure 100% you can understand this topic. Hin hubattan jedhee abdii qaba. Yookaan immoo you cannot do. Yookaan immoo wanta akka illee isin galu hanga jalqabarra hanga dhumaa dhageeffattanitti isin galu. Topic kana ajee keessanii isin barsiisa waan ta'eef yookaan immoo fedhii keessanii isin barsiisa waan ta'eef yeroo dheerallee akka gaafasitti jira. Kanaaf obsa wajjin namoonni wajjin turtan irraa baratan jedhee abdii qaba. Kanatti ansine akkasumas kilaasiin model verb isaa baay'ee bal'aa. I know it. Yoo xiqqaate ji'a 3 hin gaafata model verb jechuudha. Yoo sinnaan barsiisa jechuudha. Kanaaf yeroo kilaasii taanu teensi jalqaba barbaada. Teensi jalqaba irraa hanga xumuraa walitti aansee barsiisa barbaada. Hanganaaf gaafii garaagaraa qabaatan gaafachuu dandeessanii. That's all what I have for today. Thanks a million for your time and patience. Love you all. Bye. Cheers.